آية دلالي ستي ميمري أتمي أجرا أتوتي نادى بالتنس غاريلو لا واتو كتو كنا ترجع مني إذا خنا هاي دولابا تلاجة هاي فريجة أسين مطبخ أسين غالي أسين أما شنت بيتي أوكي مني خيران منا كرشكو مافور هاي سيرا منا خيا ستي ملام منا رجيفا سيري منا خيا galgala tokkoffaa galgala sa'a sadii booda seenuun hin jirtu. Number 1. أشي lammaffaa immoo yeroo noowwettee yookaan takkiifa yookaan marwaa ibsatuun hin jiru. Siigalee أشي enerjiinis qabsiisuun hin jiru. Ifas gisee ol seentu qofa qabsiiftaa sanboota ciimnaa ni dhaamsita. Hammaama guyyaa tara takka seenta. هاي Madbaqa immoo guyyatti tara takka siigalee ifaan ibsitu siigalee dhalaa manaa natti hin fidu feetu jaartii qabaadhu feetu ilmoo qabaadhu siigalee هاي ganama immoo sa'aa sadii gise jan hirriba deemuu qabda siigalee sa'aa sadii ennaan asitti argamuu qabda deemtee hojjetataa ooltee galgala sa'aa sadii ennaan as jiraatu sanbooda gabboonis hin jirtu wani takka hin jirtu siif taa'amma akkatti أنا في أكسين جرارتن كنا في نقلة مال منا قالتي تيمو منا هيداتي مو نافين تاني أكسيتنا نافين تو harree qaallichiyan harree bal'aa magaalaa geesseeti guyyaadha harree iji bal'aadha alaallattee jecha Laki. saniifu sii ta'uun kireeffatta sii ta'uun kireeffatta sii ta'uu baattu ni dhiifta manni kanaa garuu hin jiru manni kana sirii abbaa sadii tallaaja takiiba buttagaaza fireezara marwa televizhiina waan jaayis siigalee bareedimni isaa maal godhaani mana seera hidhaan kana guutuu qabda seera kana waan ammas miilaa wanni ansoolaa sirarraa afnu kana gartee afamee jiru kan guyyaan saabunaa fi kiloroksi guyyaan hankeessan manni gara kanaa kanatti aanu isuma kan bakki isin teessan an gibbii tana jiraa duubaati manni koo siigalee qulfii ammas qulfii si harka taa'uu qabda na harka teessi qulfiin mana siigalee ammas maallaqa bakka dalagaatii fudhatte mana kaa'atu qabda siigalee laaf komidiinoo siigalee komidiinoo as keessa kaa'atu qabda siif gala naaf hin taane sii ta'uu waattugaa si himeetiin jira manna kee takkaa nama dhabeen qulmaa wajjin Manni hiraa keessa. ammas hiraa guyyaa takkaa dabarsinaan dachaa godheetiin sirratti dabala siigalee manni keessan bareedaadha baay'ee nagaxxamee jira naatee jira garuu dubbiin isin akka isin itti haasa'artan kun naaf mana hidhaa natti fakkaate naan taane mana hidhaati ati giseen akkas ilaalu aan taphachuu fedhaa waa hunda fiduu waan adda addaa barbaada ati giseen akkas ilaalu duriyyoo waliin natti fakkaata naafati waliifuun godha ijoollee karaa kanarra dhalaa harka qabatee deemtu akka natti fakkaata maal mataa kan koodii rifeensa mataa kootii danuu ta'e malee duriyyummaa addii kanaa hin qabu ammas mataa kana firraa buufte mataa laa noormaal fuulaa wal fakkeessuu qabda fuulaa siigalee areedaa aduun qabdu na biratti ammas salaan isitti qadaa'uu qabu subii ciisuun hin jirtu siigalee naam siigalee amma sii ta'uun kireeffatta ammoo yoo sii ta'e waan baatii 5 dura kafalta siigalee ammaaf baay'ee naan taane mee mari'adheetiin itti deebi'a isinitti deebi'a akkasii karaa duddulu ijoolleen oromoo kan idila addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u kan isiniin jiru ana obboleessa keessan Rooba Ahmad gara chaayinaal Oromiyaa HD 11 qophiilee babbashannansiisoo diraamaa adda addaa kan isinii biraan gahu hogguu ta'u isin ammoo sabiskiraayibii fi laayikii fi sheer gochuu hin dagatina boodaa'u jaalattanii numo gootan amma yeroo sabiskiraayibii xiqqorra jirru kan
سبسكرايب osonu gootanii hedduu takka bareedaadha isinin ja ilmaan oromoo kan guutuu addunyaa irra jirtan hundi keessanuu oromiyaa HD 11 subscribe godha